Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo dhimma saamicha albuuda dhakaa cilee godina Jimmaa irratti raawwatamaa jiruu fi mormii uummataa ilaalchisee gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerraa gabaasa addaa kana waliinis Dammaqaa Nagaasaati. Waggoota kurnan darbaniif albuuda dhagaa cilee godina Jimmaa aanaa Dadootti argamu kan saamaa bahee dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay Ifart mormii uummataa waggaa dabree gaggeeffameen hojiin warshichaa akka dhaabbatu taasifame wayita ammaa immoo warshaa albuuda dhakaa cilee kana dabarsee warshaa simmintoo daanguteetti gurgurachuun saamicha biroo gaggeessuudhaaf qophaa'aa jiraachuunsaa himame. Jiraattonni naannichaa garuu qabeenya isaanii dabarsanii akka hin kennine murteeffatanii eegaa jiran. Dhaabbanni adda bilisa baasaa uummata Tigraay Ifart albuuda kana warshaa simmintoo Masooboo Tigraayiif kennuudhaan qabeenya biiliyoonaan herregamu kan saamaa bahani. Guyyaa guyyaatti konkolaattota fe'umsaa gurguddoo hanga 20 guuramee Tigraayitti tuulamaa bahe. Qonnaan bultoonni Oromoo achirraa buqqifaman garuu beenyaa xiqqaadhaan gammoojjii keessatti gatamanii rakkataa jiranii jedhu jiraattonni. Egaa guutummaan gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata hordofaa. Godinni Jimmaa odoo magaalaa Jimmaa hin dabalatiin aanaalee 10 ol qabdi. Jimmaan utubaa dinagdee biyyattii kan ta'e qabeenya bunaan beekamti. Isa birattis qabeenya albuuda dhagaa cilee waggaa 10 dura argamee gabaarra oolaa jiruunis kan beekamtudha. Haa ta'uti qabeenyi bunaa fi albuudaa dhagaa cilee kunniin kaampaanota adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF'n dhuunfatamanii saamamaa jirani. Albuudni dhagaa cilee kaampaanii wayyaanee Ifart jedhamuun dhuunfatamee kan warshaa simmintoo Masooboo Tigraayitti argamuuf dabarfamee kennamedha. Warshaan albuuda dhakaa cilee Dadoo kun magaalaa Jimmaarraa kiiloomeetira 31 qofa fagaatee argama. Guyyaa guyyaatti konkolaattota fe'umsaa gurguddoo 15 hanga 20tiin fe'amee waggoota kurnan darbaniif gara Tigraayitti guuramaa akka bahe namni dhimmicha gadi fageenyaan beekuu fi jiraata aanaa Dadoo ta'e tokko akkas jechuun nuuf hime. Amma yeroodhaaf dhaabbatee jira. Haalli irratti dhaabbatee jirus waa'ee uummata ta'ee dhorkan. Uummanni dhorkanii qeerroo naannoo kana jirutti bahee dhorkee qeerroo naannoo sana qabanii hidhanii yeroo jedhu qabaniidhaan manni barumsaa naannoo sana sadarkaa qophaa'aa jira. Ijoolleen gadi yaa'anii amma dargaggoonni hiikamanitti barumsaan baran horanii cabsanii bahanii yeroo jirri ta'uu dhaqanii poolisiin nama warra hidhan kana baasanii fidanii jennaan ijoolleen ol deebi'anii barumsatti deebi'an jechuudha. Bakki kun booda lama qabaa ganda Oomoo Yallaa jedhamu keessaa inni godhama. Ganda Oomoo Maxxoorsoo jedhamu aanaa Dadoo keessa ta'ee Maxxoorsoo jedhama. Bakka lamarraan jala hojjetama bootaan dhuguu isaa kun. Duraanuu jirrii walii galteen jiru miliyoonii 25 kafallaa karaa sinii goonaa mana barumsaa sinii goonaa mana amantii sinii ijaarra jechuudhaan walii galanii kan duraan jalqabame. Miliyoonii 25 qarshii 25 kafalleeti yookaan amma kana keessatti jechuudha. Kanaaf uummannis aariirra kan ka'ee karaan uummanni godhatee qaqqabee konkolaataan naannoo sana jiru kan uummataa qaqqabee akkaataatti deemu qabee rakkoo guddaa keessa jira yeroodhaaf. Kana qofaatti miti uummanni bakka sanarraa ka'an iyyuu qarshii 15,000 qarshii 10,000 waan akkasii kan itti kennamee achirraa ka'an kun immoo waadaa galamee achirraa ka'an jechuudha. Naannoo gammoojjii bishaanii goju jedhamu achitti galanii uummanni bakka dhabanii boota sanarraa ari'aman achitti galanii magaalaan qabanuu bakka waan yoo waa dalagatanu bakka namaatii wal arguudhaafu sa'aatii 6 deeman bakka sanarraa ka'anii namaa wal arguudhaafu. Rakkoo guddaa akkasii keessa jiran jedhe sun sanarraa ka'uudhumaan dhibeen guddaan uummanni sun miidhaa guddaa jira. Amma yeroodhaaf dhaabbatee jira. Garuu mana barumsaa tokko ijaaraa jiranii mana barumsaa uummata gowwoomsanii hojii kanatti fufuudhaaf mana barumsaa isin ijaarraa waadaa duraan isinii galle kana isinii duunnaa amma kunoo gaafiin uummataa gaafiin keessan isinii deebi'eera mana barumsaa kana eega isinii ijaarreen booda mana amantii isinii ijaarree kanaan booda ni jalqabnaa isa jedhuuf jalqabuudhaaf qophee jaraa xumuruudhaaf deemanii
Qeerroon garuu isaan irratti akka karaa kana bahanii isaan hin dalanneedhaaf qopheessaa wanni waliigallee kan tokko gara kana bahee amma gaafiin uummataa deebii argatutti akka jedhin buuneef qophii ofii xumurate ta'aa jiru. Yeroo isaanis kana godhachuudhaaf mana barumsaa egaa ijaaraniin booda akka dhaqanii dalagatanuuf qophii isaanii xumuruutti jiranii haa ta'u malee kun hin milkaa'amu jennee yaadna. Qabeenyi warshaa albuuda cilee godina Jimmaa aanaa Dadoo kun biiliyoonaan herregamu saamamaa bahee jiraattota naannichaaf bu'aa tokkollee kan kennin jiru. Amma fakkeessaadhaaf mana barumsaa tokko wixxifatanii ijaaruudhaaf yaalaa jiranii. Waggaa waggaadhaan jiraattota naannichaa mana barumsaa isinii ijaarraa hospitaala isinii bannaa jechuun hanga ammaatti gowwomsuurra kan darbe bu'aa akka irraan arganne kan namni kun nuuf hime. Waggoota kurnan darbaniifis warshaan albuudaa dhagaa cilee godina Jimmaa aanaa Dadoo kun dhaabbata adda bilisa baasaa uummata Tigraay ifartii fi warshaa simmintoo masooboo Tigraayin dhuunfatame kan saamamaa bahedha. Wayita ammaa kana immoo kaampaaniin adda bilisa baasaa uummata Tigraay ifart mormii uummataa dhiyeenya kana isa mudateen warshaa albuuda dhagaa cilee godina Jimmaa aanaa Dadoo kana warshaa simmintoo Daangoteetti gurguratee jedha namni kun. Sanaan achiin dura kana dirqisiisii kanatti fayyadamaa ture. Isaan irraa fayyadamanii eega fayyadamuu bira darbanii waan amata 45 isaan fayyadu eega Tigraayin geessanii kuufataniin booda warshaa simmintoo Daangotee dirqisiisii Daangoteetti kan isaanii gurguratanii jiranu. Isa kana kan uummanni ammatti gammadee Daangotee kanarraa beeksisuu jalqabe. Kan warri duraas nurraa fayyadamanii ammas isinis nama biraanitti jijjiiranii isin fayyadamuu jalqabdan nu fayyaduun isa kana irraa deebisan. Naannoo sanaa kana qofaa miti tapha guddaa tokko jira. Bootaan kun gara 2 gara 3 dhaqamuu danda'a. Isa kana gama tokkoon qicanii biyyee isaallee eegaa dhagaa kana baafatanii fe'ataniin booda biyyee ka gubbaa kana jiru achitti makiinaadhaan fe'atanii biyya biraatti dabarsu malee waan dhagaa kana qofaa miti kan jedhu. Amma yeroodhaaf kan harkaa qabu Daangoteedha. Daangotee warshaa simmintoo Daangotee. Kan itti gurgurate. Kan itti gurgurate eenyu? Gara duraan harkaa qabu Tigraay inni dhaabbata Tigraay sana. Ifartitu isatti gurgurate jechuudha. Isatti gurguratan. Mee guyyaa guyyaatti hagamtuu konkolaataa meeqaan fe'u? Yeroo amma amata kanaan dura eega uummanni qeerroon gaditti gahee isaan dhorkuu isaaniitiin duratti konkolaataa yoo xiqqaate konkolaataa 20 konkolaataa gurguddaa jechuudha. Konkolaataa 20 ol. Konkolaataa 20 oltu fe'a guyyaarraa. Egaa uummannitti bahee magaalaa Jimmaa keessa guyyaa 15 guutuu bakki dhaabbatan dhibee karaan gamaa fi gamanaan dhaabbata. Konkolaataan biraatu bakka dhaabbatu dhabanii guyyaa 15 dhaabbatanii kanaan booda federaalli dhaqee manguddummaa dubbatanii gaafii keessan isinii ni deebisnaa garuu isa qotanne kana qofa kan fudhannu kanaan booda gaafii keessan eega deebinneeti fudhatan jechuudha manguddummaadhaan. Waan qotatan fudhatanii jiranii kanaan booda immoo itti deebi'uudhaaf mana barumsaa waanuma mana barumsaa baadiyyaa keessatti hojjetan gaafiin uummataa kana godhanii mana barumsaa isin ijaarreetti kanaan booda itti hojii keenyatti fufna jechuudhaan amma naannoo sana mana barumsaa xiqqoo tokko hojjetaa jiranii. Yeroo kana keessatti uummanni miidhamaan baay'eedha. Bishaan Kanjii gurguddaadhaan dhagaa kana dhodhoosu kanjii kun immoo namoota naannoo sana jiran loon naannoo sana jiran baay'ee fixaa ture. Kanaaf nam tokkollee namni itti gaafatamu hin jiru yoo dhaqanii gaafatan illee isin farra misoomaati jedhuun uummata kanaan. Kanarraa kan ta'e uummanni waan namatti matus namatti hin dubbatus wallaalee taa'aa ture. Waggaa dabree mormiin uummataa akkuma jabaataa dhufeen qabeenya keenya saamtanii fe'achuu hin dandeessan jechuun wayita jiraattonni aanaa Dadoo baatii 6 dura konkolaatota warshaa kanarraa albuuda kana fe'uudhaaf dhufan dhaabsisan abbaan qabeenyaa warshaa simmintoo Daangotee haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeeb Masfiniin qabatee maqaa uummata mariisisna jedhuun
mormii kana akka dhaaban jiraattota doorsisuuf yaalaa turan. Jiraattonni garuu ejjennoo isaanii cimsachuudhaan haadha manaa Mallas Zeenaawii Azeeb Masfiniin qaanessanii ofirra deebisan. Qondaaltonni wayyaanee baatiiwwan muraasa dura karaa haadha manaa Mallas Zeenaawii yaalii isaan godhan waan harkatti fashalaa'eef ammas maqaa uummataa mariisisna jedhuun uummata walitti qabanii mana barumsaa xiqqoo tokko ijaaranii ittiin gowwoomsuudhaaf yaalaa jirani. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Dadoo garuu gonkumaa hin fudhannu jechaa jiran. Jarri kan yaadaa jiran humnumaanii bifuuf naadhaaf yaada qabu. Deebiin uummata tarii manuma barumsaatii fi mana amantii ni didani. Mana amantii nuun ijaarinaa nuti ni danda'anna feenyaafuu jedhanii uummanni ni dide mana amantii ni ijaarra jennaan. Garuu mana barumsaa tokko ijaaraa jiranii eega mana barumsaa ni ijaarreen booda hojii keenya itti fufna jechuudhaaf qophee qabanii eega dhaabbatee garuu hanga baatii 6 akkas ta'eera. Egaa uummanni bira dhaabbatee didee kan keenya uummanni irbaata qurxummii ta'ee baaratti dhumaa jira faayidaa tokko malee. Qabeenyi kan keenya naannoo keenya Oromiyaa keessaa fi Itoophiyaa guutuu utuu isin keessatti jiran. Inni maqalee dhaqee bakka sanatti hojiirra oolu asii keessatti dalagaa isaa jalqabee asitti ijoolleen keenya carraa irraa fudhatanii sanaan booda asirraa ammaa gadi hin bal'anne maaliif kun kana ta'uu dadhabe asirraa fe'amee akka dhagaan achirraan konkolaataa irra kaa'amee sharaan itti hidhamee dhuma dabarfata dhaabbatu bakka sanarra. Kun maaliif hin danda'u biyya Oromiyaa keessatti kana ta'uun asitti warshaan isaa hojjetamee simbira achi dhaquun hin danda'amu jechuudhaan gaafitti dhiyeessanii kanaan booda nu hin dandeenyu ijoollee keenyaa fi bultii keenyatti kasaaraa deemaa kan ta'u jechuudhaan dura dhaabbatan baafii jaameera amma. Amma gaa akkuma waliigalaatti hawaasni achii sun ammallee murteensaa maali jette kan inni murteessee jiru? Amma qeerroon waliigala Jimmaa kan inni qabsaa jiru waa sadiitti qophaa'ee ta'aa jira. Tokko dhiibbaa abbaa isaa gahee abbootiin akkanatti dhiibamaa turanii miidhamanii turan kana haloo ba'uudhaaf gadoo baana jechuudha. Inni lammeessaa immoo harqoota gabrummaa isa dhiibbaa qabeenya kan keenya nurraa guuree deemu kana ilmaan keenya kun dabarsinu numtinuu yoo bilisummaa amma jaana gadutti qabeenya keenya nam tokkollee fudhatee asirraan bahuudhaan murtii kanarra waliigalteedhaan irbuudhaan waliigaleedha qeerroon jiru jechuudha. Namoonni abbootii keenyas ta'ee jiraatanii naannoo sana jiranus kanuma irratti deeggaraa jiran. Jiraattonni godina Jimmaa aanaa Dadoo kun gaaffii mirgaa gaafataa jiran kana cimsanii itti fufuuf murteerra gahaniiru. Sababiin isaas qonnaan bultoonni naannichaa lafa isaaniirraa qarshii xiqqoo itti kennuudhaan buqqifaman wayita ammaa gammoojjii keessatti rakkataa jirani. Beenyaa qarshii miliyoona 25 isiniif kaffalla jedhanii waadaa seenanii wanti kaffalame hin jiru. Amma booda garuu beenyaa isaaniis hin barbaannu. Albuunni kun kan keenya waan ta'eef akka barbaannetti itti fayyadamuuf mirga qabna. Kana malees saamichi abbootii qabeenyaa magaalaa Jimmaa irratti daran hammaatee gaggeeffamaa jira. Wayita ammaa kana abbootii qabeenyaa Oromoo magaalaa Jimmaa keessa jiraatan akka malee saamamaa jiranii jedha. Saamiin kana qofa irratti dhaabbatu gammada. Saamiin jiru amma baatii eega kumaandibootti hundaa'ee magaalaa Jimmaa kaa'ameen baatii tokko keessatti qarshii hangam beekutti qarshii miliyoona 4 saamameera abbaa qabeenyaa magaalaa Jimmaa keessaa. Isaan kun ni yaamamu bakka kanaatti dhiyaatu qarshii kuma hamma kana fidi jedhamaanii yoo fiduudhaaf sa'aatii itti yaamame sanaawu yoo fiduu baate maakalaawwiidhaaf namni kee jedhameeti itti himama. Kana keessaa namni maallaqa qarshii gurguddaa kafalan magaalaa aanaa Qarsaa magaalaa Tarboo Abdallaa nama jedhamu Abdallaa Jiris 300 irraa hidhanii guyyaa 15 jedhameen booda akka torbaantii jala adda bulannaa gaddaa jechi maqaa jedhuun yoo diddee waan biraatti jennaan 300 kafalee dibbuu tabaasee ammas abbaa qabeenyaa magaalaa Jimmaa
Abbaayyi Bahaay Abbabee nama jedhamu kuma 400 irraa fuudhan eenyuma kana. Inni lammataa abbaa qabeenyaa Oromoodha isaanis Kaayisa Labbaameessaa jedhama. Isaan kun rukutamaniiru. Rukutamanii mana kanaan booda lubbuu ofii gaafatanii. Kana malees jira ammas nama Eliyaas Jabal jedhamu inni kun obboleessa Ahmadiin Jabal hidhaa jiru. Isa kanallee hidhamee mana hidhaa taa'ee beekumsa waan qabuuf yeroo isaan kana qarshii 1,300 jedhamee tole namti jedhee yeroo kana keessa walii galtee yeroo godhu ragaa godhatee waan waraabuunis waraabee kanaan booda walii galeen 1,300 irraa fuudhame amma namichi Jeneraal Alaafiin Kumaandii Boorti kan inni jedhamu mana hojiirraa isaa hidhamee sababa kanarraa ragaa irratti bahee asirraa hidhamee jedhanii maqaadhaaf gara naqamtee geessan nuun jedhanii garuu inni mana hidhaa keessa taa'ee Eliyaas Jabal namni jedhamu nuti ilmaan Oromoo utuu ta'e dogongora tokko malee badii tokko malee mana hidhaa maakalaawwiin keenya isaan balleessa guddaa kana galatanii gara naqamtee geessamuun akkamiin jedhee mana hidhaa irratti baay'ee iyya sagaleesaa dhageessisaa ture jechuudha. Saamichi isa qabeenya kana qofa hundeen hadda maallaqa kaashii uummatarraa guuramaa jira. Kana malee saharraa guyyaarraa kamiisa jumaarraa kanaahu sakaleessaa kana jechuudha. Isin naggaadee bunaaf jedhanii uummata akka jedhanii hiriyaarsaa jedhanii naggaadeen wanni qabu itti hayyama qabu daldaluu dadhabee jira. Wanni isaanii dhaqanii bananii mana isaanii bananii keessaa guuraa jiran. Rakkoo akkasiitu jira. Kana waan ta'eef abbootii qabeenyaa magaalaa Jimmaa jiranuuf ta'e Oromoo ta'anii namoonni jiran hundumtuu Qeerroon Jimmaa isaanumarraayyuu ni deebisuudhaaf rooboo deebisuudhaaf uummanni aanaa fudhatee keessatti harka wal qabannee ganda jirru hunda keessa jirra. Kanaafuu akkamitti dhaabbatanii jenna dhaamsa kana dabarfannaa. Dhumarrattis namni kun dhaamsa dabarfateen qondaaltonni wayyaanee komaand poostiin ajajaman dargaggoota Oromoo adamsanii qabsiisuudhaaf qarshii 10,000 ramadanii namatti kennaa jiranii. Basaastota akkanaarrattis tarkaanfii fudhachuudhaaf qophii gochuu barbaachisa. Akka waliigalaatti immoo uummanni Oromoo Oromiyaan mara keessa jiru akkuma qeerroowwan godina Jimmaa socho'aa jiran kanatti harka wal qabatee socho'uun guyyaa gabrummaa kana waloon akka gabaabsan dhaamsa dabarfateera. Keessaa'uu hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa keessa jiraatan qeerroo biyya keessaa falmii godhaa jiran kana cinaa dhaabbatanii gargaarsa isaanii akka gumaachan gaafateera. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoos kan yeroo kamii caalaa tokkummaa isaanii jabeeffatanii walitti dhufanii humna waliif ta'anii sirna cunqursaa uummata keenya fixaa jiru kana shaffisaan buqqisuudhaaf waloon akka hojjetan dhaammateera. Meeshaa yoo xiqqaate namoonni diyaaspooraa ta'anii biyya alaa keessa kan akka meeshaadhaan nu gargaaran akka hubannu qabaatan yoo maaluu taanaan lubbuufan keenyaaf amma bareechisummaatti qophee keenyaaf xumurreerra guyyaarraa haala of eeggannoo qabuun wal gahaa jirra. Kanaafuu akka nu quba qabaatan beektuu fi hayyuulee Oromoo dhaabbilee gammaa Oromootiif aansan qabu akka wanni isin wal geessanii kun tokkummaa keessanii as nu bahuudha qofa barbaanna malee waa tokkollee ilmee tokko nu godhuu jiraa barbaannu beekumsa jiraa qofaan tokkummaadhaan as bahanii akka beekumsa jiraa nu qoodan barbaanna. Isinillee miidiyaan qeerroon Jimmaa wanni isin biraa jiru miidiyaan haalli nu miidiyaan sagalee keenya humna keenya haalli nuufis mijeeffamnaan hojii humnaa hojjennee miidiyaa keenya gargaarachuu qabna isa jedhuun haalli akka nu miidiyaa keenya mijeeffatu gargaarsallee akka biyya keessaa isin erginuuf akka haalli nu mijeeffamu jedha jiranii isin shukkaansa kanuma qaba. Ayyee dargaggoo godina Jimmaa waliigalatti yaada naa kenniteef hedduu galatoomii ulfaadhu isin jedha. Akka kubbanu qabaatan yeroo akka biddanii kubbanu qabaatan baay'ee jira rakkoon jiru.